Ani maqaan kiyya Tuulii Baay'isaa jedhama. Ani fi waayilloonni kiyya namoonni gara jahaa taanu Abukaatoo obbo Jawaar Mohammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas kanneen isaa wajjin hidhaman obbo Hamzaa Booranaa kan koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan Dooktar Dooktarii achi hidhame fa'aa kan fa'aa kan hunda isaaniiyyuu ammaaf numatti jira. Kaleessa gaafa 8/7/2010 dubbisuudha Komishinii Poolisii Finfinnee deemnee turre. Gaafa deemnutti kaleessa isin dubbisuu hin dandeenye yookaan seenuu hin dandeessan jedhanii erga nu deebisanii booda gara daqiiqaa 30 turaniiti namni tokko isin keessaa deebi'uu abukaatoon obbo Ibsaa Gammadaa jedhamu dhufee dubbisuu danda'a jedhanii waan nutti bilbilaniif obbo Ibsaan deebanii dhaqanii dubbisuudha gaafa yaalanii obbo Jawaar Mohammedii fi obbo Ibsaa koriidarii keessatti wal argisiisanii koriidarii keessatti bakka qorataan poolisii jirutti haasa'aa jennaan lakki kun dubbiin abukaatoodhaa fi abbaa dhimmaa gidduutti taasifamu icciitiidhaan haasa'amuu qaba malee bakka gareen biraa yookaan gareen sadaffaa jirutti haasa'amuu hin qabu gaafa inni jedhu haala kana booritti isinii mijeessine booritti jechuun ka'aarratti gaafa 9/7/2010 yookaan gaafa 2/11/2012 jechuudha. Haala isinii mijeessinaati abukaatonni 4 ta'atii kottaa jedhanii obbo Ibsaa deebisan jechuudha kaleessa. Har'a gaafa 9/7/2012 yookaan 2/11/2012 abukaatoo nama 3 taaneeti deemne jechuudha jara kana dubbisuudha. Tokkoffaan Dooktar Tokkummaa Dhaabaa, lammaffaan obbo Gammachuu Guutamaa fi ana taaneeti deemne. Gaafa deemnu yeroo biraa seensuma nu dhorku turanii har'a seensa irratti rakkoon hin turre seenaa jedhanii haaluma gaariitiin nu keessummeessanii nu seensisanii. Armaan olitti maqaa isin kaase kana dubbisuudha barbaannaa jennee gaafa gaafannu tolle ni dubbistuu garuu haal duree tokko yoo guuttan dubbistuu nuun jedhanii haal dureen kun maali jennee gaafa gaafannu bakka qorataan poolisii jirutti jara kana dubbistu yoo ta'e isin yaamnaa nuun jedhanii jennaan lakki akka heera mootummaattis akka seerota kaan jalatti tumamettis abukaatoonii fi abbaan dhimmaa yookaan maamilli kan waliin haasa'u icciitiidha. Icciitiin kun ammoo nama biraa kan biratti haasa'amuu hin qabu. Abukaatoonis dhimma maamila isaa yookaan icciitii maamila isaa hayyama maamila isaa sanaan alatti garee sadaffaa yookaan nama sadaffaatiif dabarsee kennuu hin danda'u. Kanaaf bakka qorataan poolisii jirutti otoo hin ta'in nutii fi maamiltoonni keenya qofti yoo wal arginee waliin haasofne seera qabeessas ta'a haasaa qabeessas ta'uu danda'a. Kana wayyaa akkas yoo ta'e wayya malee bakka qorataa poolisii jirutti ta'uun maaliif barbaachisee gaafa jennu tolee namoota aangawoota naa ol jiranii naasofsiisanuu jedhanii ol seenanii turanii gaafa dhufanii mee xiqqoo nu eegaa jedhanii ammas nama biraa nutti erganii namni biraa dhufee sirriidha akkasiin jettanii sirriidha qofaatti waliin haasa'uu qabdu haa ta'u malee bakka yookaan mana isin akkasitti qofaatti waliin teessanii waliin haasoftanii hin qabdan waan ammatti mijeessinee jiru waan ta'eef booritti mijeessinee isin dubbisiifna. Kanaafiyyuu boor deebi'aanuu jedhan boor jechuun gaafa 10/7/2020 jechuudha. Kaleessa sababuma kanaan kan isaanii nu bulchanii kaleessa sobbo akka inni armaan olitti ibse obbo Ibsaa Gammadaan kaleessa deemanii yoo obbo Jawaar wajjin wal arganii koriidarii irratti haasa'aa jennaan lakki koriidarii irratti naasofnu bakka qorataan poolisii jirutti naasofnu jennaan haala isinii mijeessinee waliin naasoftuuti. Boru kottaa jedhanii irratti beellamanii har'as yoodhan immoo naannessanii sa'aatii dheeraa erga nu eegsisaniin booda sababuma kaleessa obbo Ibsaatti himan sana har'as nutti himanii
boora jechuun gaafa 10/7/2020 ganama deebi'aa kottaati haala isin mijeessine akkasitti dubbistu nuun jennaan nutis obsumaan kaanee biraa deemnee arguu hin dandeenye jechuudha tokko isaanii. Lakki qunnamne akka seeraatti abukaatoon maamila isaa qunname kan jedhamu bakka icciitii ta'etti bakka namni kaan hin dhageenyetti bakka gareen sadaffaa hin jirretti abukaatoon suniif maamilli sun yookaan ammoo hakiimiin yookaan dooktariin nama shakkame yookaan nama hidhamee sun yookaan ammoo abbaan amantaa nama hidhamee sun bakka gareen biraan jirretti bakka namni biraan jirretti haala icciitii qabuun haala dhuunfaa namoota kana gidduu qofa ta'een dubbatamuu qaba haasa'amuu qaba bifa kanaan wal qunnamees kan jedhamu malee bakka namni biraa jirutti yookaan bakka gareen biraa jirutti yookaan gabaa keessatti nama walitti argisiisanii namoota kana wal argisiifnee wal dubbisiifnee hin jedhamu. Maaliif kan wal argitu ijaan wal ilaaltee wal argitee deemuuf otoo hin ta'in dhimma namni sun ittiin qabame, dhimma namni sun ittiin shakkame, dhimma maamilli sun ittiin shakkame irratti poolisii wajjin akkamitti poolisiin maal si qorachaa jira, maal si gaafachaa jira, gara kamitti deemaa jirtu, haalli nageenyi keessanii akkamirra jira, haalli qabiinsa keessatti maal fakkaata, haalli nyaataa, haalli buleetii, haalli iddoo ciisichaa maal fakkaata kan jedhamu gadi fageenyaan abukaatoonii fi maamilli qofaa isaaniitti bakka namni biraan jirretti icciitii waliin bakka haasaan wal qunnamsiisu jechuun kana jechuudha. Seerarra taa'ee kan jiru malee bakka gareen biraa jirutti saniyyuu bakka qorataan isaa jirutti yookaan immoo bakka poolisiin jirutti namoota fuulleetti walitti argisiisanii wal qunnamsiifneera jechuun hin danda'amu. Isumayyuu kaleessa obbo Ibsaati nama tokko namoota armaan olitti ibsine keessa obbo Jawaar Mohammed qofa fuulleetti obbo Jawaar Mohammed qofa wajjin wal arge malee namoota kaa wajjin waliif hin argine waliinis hin haasofne. Kanaafuu nama biraa miti obbo Jawaarin iyyuu argineerra qunnamneerra jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha akka afaan seeraatiin. Ani maqaan kiyya Tuulii Baay'isaa jedhama. Ani fi waayilloonni kiyya namoonni gara 6 taanu Abukaatoo obbo Jawaar Mohammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas kanneen isaa wajjin hidhaman obbo Hamzaa Booranaa kan koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan Dooktar Dooktarii achi hidhame fa'aa kan kenne fa'aa kan hunda isaaniiyyuu ammaaf numatti jira. Kaleessa gaafa 8/7/2010 dubbisuudha komishinii poolisii Finfinnee deemnee turre. Gaafa deemnutti kaleessa isin dubbisuu hin dandeenye yookaan seenuu hin dandeessan jedhanii erga nu deebisanii booda gara daqiiqaa 30 turaniiti namni tokko isin keessaa deebi'uu abukaatoon obbo Ibsaa Gammadaa jedhamu dhufee dubbisuu danda'a jedhanii waan nutti bilbilaniif obbo Ibsaan deebanii dhaqanii dubbisuudha gaafa yaalanii obbo Jawaar Mohammedii fi obbo Ibsaa koriidarii keessatti wal argisiisanii koriidarii keessatti bakka qorataan poolisii jirutti haasa'aa jennaan lakki kun dubbiin abukaatoodhaa fi abbaa dhimmaa gidduutti taasifamu icciitiidhaan haasa'amuu qaba malee bakka gareen biraa yookaan gareen sadaffaa jirutti haasa'amuu hin qabu gaafa inni jedhu haala kana booritti isinii mijeessine booritti jechuun ka'arratti gaafa 9/7/2010 yookaan gaafa 2/11/2012 jechuudha. Haala isinii mijeessinaati abukaatonni 4 ta'atii kottaa jedhanii obbo Ibsaa deebisan jechuudha kaleessa. Har'a gaafa 9/7/2012 yookaan 2/11/2012 abukaatoo nama 3 taaneeti deemne jechuudha jara kana dubbisuudha. Tokkoffaan Dooktar Tokkummaa Dhaabaa, lammaffaan obbo Gammachuu
guutamaa fi ana taaneeti deemnee gaafa deemnu yeroo biraa seensuma nu dhorku turanii har'a seensa irratti rakkoon hin turre seenaa jiranii haaluma gaariitiin nu keessummeessanii nu seensisanii. Armaan olitti maqaa isin kaase kana dubbisuudha barbaannaa jennee gaafa gaafannu tolle ni dubbistu garuu haal duree tokko yoo guuttan dubbistu nuun jedhanii haal dureen kun maali jennee gaafa gaafannu bakka qorataan poolisii jirutti jara kana dubbistu yoo ta'e isin yaamnaa nuun jedhanii jennaan lakki akka heera mootummaattis akka seerota kaan jalatti tumamettis abukaatoonii fi abbaan dhimmaa yookaan maamilli kan waliin haasa'u icciitiidha. Icciitiin kun ammoo nama biraa kan biratti yoo haasa'amuu hin qabu. Abukaatoonis dhimma maamila isaa yookaan icciitii maamila isaa hayyama maamila isaa sanaan alatti garee sadaffaa yookaan nama sadaffaatiif dabarsee kennuu hin danda'u. Kanaaf bakka qorataan poolisii jirutti otoo hin ta'in nutii fi maamiltoonni keenya qofti yoo wal arginee waliin haasofne seera qabeessas ta'a haasaa bu'a qabeessas ta'uu danda'a. Kana wayyaa akkas yoo ta'e wayya malee bakka qorataa poolisii jirutti ta'uun maaliif barbaachisee gaafa jennu tolee namoota aangawoota naa ol jiranii naasofsiisanuu jedhanii ol seenanii turanii gaafa dhufanii mee xiqqoo nu eegaa jedhanii ammas nama biraa nutti erganii namni biraa dhufee sirriidha akkasiin jettanii sirriidha qofaatti waliin haasa'uu qabdu haa ta'u malee bakka yookaan mana isin akkasitti qofaatti waliin teessanii waliin haasoftanii hin qabdan waan ammatti mijeessinee jiru waan ta'eef booritti mijeessinee isin dubbisiifna. Kanaafiyyuu boor deebi'aanuu jedhan boor jechuun gaafa 17/2020 jechuudha. Kaleessa sababuma kanaan kan isaanii nu bulchanii kaleessa sobbo akka inni armaan olitti ibse obbo Ibsaa Gammadaan kaleessa deemanii yoo obbo Jawaar wajjin wal arganii koriidarii irratti haasa'aa jennaan lakki koriidarii irratti naasofnu bakka qorataan poolisii jirutti naasofnu jennaan haala isin mijeessinee waliin naasoftuuti. Boru kottaa jedhanii irratti beellamanii har'as yoodhan immoo naannessanii sa'aatii dheeraa erga nu eegsisaniin booda sababuma kaleessa obbo Ibsaatti himan sana har'as nutti himanii boor jechuun gaafa 17/2020 ganama deebi'aa kottaati haala isin mijeessinee akkasitti dubbistu nuun jennaan nutis obsumaan kaanee biraa deemnee arguu hin dandeenye jechuudha tokko isaanii. Lakki qunnamni akka seeraatti abukaatoon maamila isaa qunname kan jedhamu bakka icciitii ta'etti bakka namni kaan hin dhageenyetti bakka gareen sadaffaa hin jirretti abukaatoon suniif maamilli sun yookaan ammoo hakiimiin yookaan dooktariin nama shakkame yookaan nama hidhamee sun yookaan ammoo abbaan amantaa nama hidhamee sun bakka gareen biraan jirretti bakka namni biraan jirretti haala icciitii qabuun haala dhuunfaa namoota kana gidduu qofa ta'een dubbatamuu qaba haasa'amuu qaba bifa kanaan wal qunnamees kan jedhamu malee bakka namni biraa jirutti yookaan bakka gareen biraa jirutti yookaan gabaa keessatti nama walitti argisiisanii namoota kana wal argisiifnee wal dubbisiifnee hin jedhamu. Maaliif kan wal argitu ijaan wal ilaaltee wal argitee deemuuf otoo hin ta'in dhimma namni sun ittiin qabame dhimma namni sun ittiin shakkame dhimma maamilli sun ittiin shakkame irratti poolisii wajjin akkamitti poolisiin maal si qorachaa jira maal si gaafachaa jira gara kamitti deemaa jirtu haalli nageenyi keessanii akkamirra jira haalli qabiinsa keessatti maal fakkaata haalli nyaataa haalli buleetii haalli dolciisichaa maal fakkaata kan jedhamu gadi fageenyaan abukaatoonii fi maamilli qofaa isaaniitti bakka namni biraan jirretti icciitii waliin bakka haasaan wal qunnamsiisu jechuun kana jechuudha seerarra taa'ee kan jiru malee bakka gareen biraa jirutti saniyyuu bakka qorataan isaa jirutti yookaan immoo bakka poolisiin jirutti namoota fuulleetti walitti argisiisanii wal qunnamsiifneera jechuun hin danda'amu. Isumayyuu kaleessa obbo Ibsaati nama tokko namoota armaan olitti ibsine keessa obbo Jawaar Maammer qofa fuulleetti obbo Jawaar Maammer qofa wajjin wal arge malee namoota kaa wajjin waliif hin argine waliinis hin haasofne. Kanaafuu nama biraa miti obbo Jawaarin iyyuu argineerra qunnamneerra jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha akka afaan seeraatiin.